nagaa gaafachuu deebii kennuu. Nagaa gaafachuu deebii kennuu kan jedhudha kan waliin ilaallee yeroo darbee isa rivaayis gooneetu toopikii keenya guyyaa irraatti fuunaa jechuudha. Kanaaf adaraa keessan warroonni bakka waca garaagaraa jirtan muutii qabadhaatii na dhaggeeffadhaa. Warroonni bakka waca garaagaraa keessa jirtan muutii qabadhaa na dhaggeeffadhaa. Yeroo dubbachuudhaaf ani isin gaafadhu immoo muutii irraa of kaastanii na dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Greetings jechuun yookaan nagaa gaafachuu nagaa jechuun salaamtaa jechuudha. Nagaa gaafachuu jechuun immoo salaamtaa maxxansa jechuudha. Dhiiraaf durbaan maal jennaa? Nama guddaa yookaan nama baay'ee gaafatamu maal jenna jennee yeroo darbe dubbannee turre. Ganama irratti dhiiraan akkam bulte Amaariffa keessatti dhiiraaf durbaan adda addadha. Afaan Oromoo keessatti akkam bulte jenna. Dhiiraanis durbaanis akkam bulte jenna. Amaariffa keessatti garuu akka kana miti. Dhiiraan እንዴት አደርክ ጀና አከም ቡልቴ ቾርባኔ ዱርባን ሞ እንዴት አደርሽ ጀና እንዴት አደርሽ ነማ ባየ ጋፈተው ሞ ካነማ ጉዳ ጋፈተው ሞ እንዴት አደራችሁ ጀና ካነ ጀቹን አከም ቡልቴ ጀቹዳ ጀኔት ካየሮ ደርበላል አከም ቡልቴ አከም ኦልቴ ጀቹ ጋፈ ባርባን ሞ ኢራን ጀነዮቴ እንዴት ዋልክ ጀና ኢራን ጀነዮቴ እንዴት ዋልክ ጀና ዱርባን ጀነዮቴ እንዴት ዋልሽ ጀና እንዴት ዋልሽ akkam oolte jechuudha. Nama guddaadhaan jennee yoo ta'e immoo indeet waalaachuu jenna. Yookaan nama baay'eedhaan jennee yoo ta'e indeet waalaachuu jenna. Kana jechuun akkam ooltanii jechuudha. Akkasuma akkam jirtu kan jedhu ilaallee turre akkam jirta jechuun indeetne jenna. Dhiiraan jennee yoo ta'e indeetne, durbaan jennee yoo ta'e indeetne jenna. Akkam jirtaa jechuudha. Akkam jirta. Nama baay'ee yookaan nama guddaadhaan jennee yoo ta'e immoo indeet naachuu jenna. Indeet naachuu jenna. Akkam jirtuu jechuudha. Na dukaartumni nagaamni sagaleen koo. Injira ticheer injira. Tole ulfaadha. Akkas jenneetu gaafannaa jenneeti kan yeroo darbe ilaallee turre akkasuma deebii kennuu kan jedhu. Deebii kennuu immoo masxat. Malsi jechuun deebii jechuudha. Malsi masxat gaafa jennu immoo deebii deebisuudha. Responding jedhama Ingiliffaanii. Nagaadha jechuu barbaanne danaananii jenna. Nagaadha jechuu barbaanne danaananii jenna. Fayyaadha jechuu barbaadnes danaananii jenna. Ani nagaadha isa hagalatu gaafa jechuu barbaannu immoo inni danaananii isaa sana gaa bakka isa jechuun issu jedhama. Issu hin maskeen jechuu dandeenya. Ani nagaadha issu hin maskeen. Inni danaananii issu hin maskeen. Issu hin maskeen jennu isa hagalatudha. Bakka isaa jedhu sanaa Allah hin maskeen, Egzaabiyeer hin maskeen, Faxaarii hin maskeen jenneetu uumaan hagalatu, hallaa hagalatu, waaqa hagalatu jennee jijjiirree bakka buusuu dandeenya jechuudha. Fayyaadha isa hagalatu jechuun danaananii issu hin maskeen jenna. Danaananii issu hin maskeen. Fayyaadha isa hagalatu jechuudha. Akkasuma ani fayyaadha ati hoo jennee gaafachuu dandeenya jenneeti kan ilaallee turre. Ani fayyaadha jechuun inni danaananii ati hoo jechuun antis durba yoo ta'e antis jenna ati hoo jechuudha. Inni danaananii ersoos jechuus dandeenya. Ersoos jechuun isinoo jechuudha. Isinoo ersoos jenna. Aanfaayin endejuusa jennu. Gaariidha jechuun fuunanii. Akkasuma baga nagaa taate jennee deebisuuf dandeenya jennee ilaallee turre. Baga nagaa taate jechuun hunkaan danaa honki jenna. Hunkaan danaa honki. Baga nagaa taatan jechuun hunkaan danaa honki. Durbaan jenne yoo ta'e hunkaan danaa honki jenna. Nama guddaadhaan jenne yoo ta'e immoo hunkaan danaa hoonaachuu jenna. Yookaan nama baay'eedhaan hunkaan danaa hoonaachuu jenna. Baga nagaa taatanii jechuudha. Hiikni isaa jennee darbe ilaallee turre. Rivaayis gochaa jirra warra akka tasaa yoo jiraatan jedheeni. Akkasuma nagaa dhaamsa kan jiru. Nagaa dhaamuun poointiin jedhamu kuni nama nurraa fagaatee jiruuf nagaa dhaamuu ta'uu danda'a. Akkasuma gaafa nagaa namarraa adda ba'uuf jennus nagaa dhaamna. Jedhi gaa nagaatti taa'i nagaa tola jennee nagaa dhaama jedhu nagaa dhaamsa jedhama waan akkasii. Nagaan taa'i jechuun dhiiraan jenne yoo ta'e danaahuun jenna. Dhiiraan jenne yoo ta'e danaahuun jenna. Durbaan jenne yoo ta'e danaahuunii jenna. Nama guddaan jenne yoo ta'e immoo danaahuunu jenna. Danaahuunu jenna. Eeshi. Torban gaarii jechuun maal jechuudha jennee turre? Torban gaarii jechuun torban gaarii. Malkaamsaa miti jenna. Guyyaa gaarii jechuun maal jechuudha nee? Malkaam kan jenna jenneetu torba irra bilaallee malkaam kan halkan gaarii malkaam mishiit ayyaana gaarii malkaam bahaan
boqonnaa gaarii malkaamii rafte. Jennee tokko salaallee nagaatti inni danaahuun jedhe egaa jechuun immoo bahin gidi jenna dhiiraan jennee yoo ta'e durbaan jennee yoo ta'e immoo bahin gidi jenna. Nagaatti oli danaa waal jenna dhiiraanii durbaanoo danaa waa'ee jenna. Jennee tokkoon isaa adda baasnee ilaallee turre. Kun barnoota inni torbee darbe ilaalleedha. Barnoota keenya guyyaa irratti ceenaa jechuudha. Bara guyyaa lammaffaa keenyaa isa kana rivaayis godhaa viidiyoon isaa gadhiifamee jira waan ta'eef irra deebitanii giruuppii keessan keessatti ilaallachuu dandeessu. Har'amu maal ilaallaree? Afeerri gochuu wanta jedhamu ilaalla. Invitation. Afeerri jechuun gibzaa jechuudha. Afeerri jechuun gibzaa jechuudha. Afeerri gochuu jechuun immoo gibzaa maadirag jechuudha. Gibzaa maadirag jedha. Nama fakkeenyaaf asitti maal jedha? Natti dabalami jedha. Natti dabalami jechuun ineegaar huun jenna. Dhiiraan jenne yoo ta'e ineegaar huun. Durbaan jenne yoo ta'e ineegaar huuni. Ineegaar huuni jenna jechuudha. Nama guddaan jenne yoo ta'e immoo ineegaar huunuu jenna. Natti dabalamaa. Nutti dabalamaa. Akka jechuudha jechuudha. Nama tokko gaafa afeerru kottu na bukkee taa'e jenneeti kan jalqabaa afeerru. Kottu na bukkee taa'e kottas fa'aa jenna miti. Kottas sun natti dabalami jechuu gaafa barbaadnu ineegaar huun jenna dhiiraan jenne yoo ta'e. Durbaan jenne yoo ta'e ineegaar huunii jenna. Ineegaar huunii. Nama guddaan jenne yoo ta'e immoo ineegaar huunuu jenna. Nutti dabalamaa yookaan natti dabalamaa jechuudha. Erga namni sun nutti dabalamee inni ilaallu ilaalaa jechuudha. Nama baay'eedhaan immoo nutti dabalamaa nama 5 taatan keessanii nama 5 achi taa'u nutti as kottaa nutti dabalamaa jechuu barbaadan ineegaar huunuu jettu. Thank you. Qabadhaasitti. Waan tokko gaafa nama afeertan jalqabaa fedhii nama sanaa gaafanna. Fedhii nama sanaa jechuun buna afeeruu barbaaddu yoo ta'e buna ni barbaaddaa jettuun. Ni barbaaddaa jechuun maal jechuudha namni beeku yoo jiraate isin keessa. Tafalligaalee. Tifalligaalee jenna. Durba yoo ta'e immoo maal jennaa? Tafalligaallesh. Tifalligaallesh jenna. Tifalligaallesh ni barbaaddaa jechuudha. Nama baay'eedhaan yoo ni barbaaddu yoo jenne maal jennaa? Tafalligaallu. Tifalligaalaachuu jennaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf bakka duwwaa jenna sitti bakka duwwaa galchiname qo'a. Iddoo kanatti itti mul'atu yoo ta'e bakka duwwaa ni barbaaddaa. Bakka duwwaa kanatti shaayee galchiname. Shaayee ni barbaaddaa jechuudha jechuudha. Shaayee tafalligaallee. Shaayee tafalligaallee jenna dhiiraan jenna yoo ta'e durbaan jenna yoo ta'e maal jennaa? Shaayee tafalligaallesh. Shaayee tafalligaallesh nama guddaan jenna yoo ta'e maal jennaa? Shaayee tafalligaachuu. Tafalligaalaachuu. Thank you very much. Tuuji thank you. Shaayee tafalligaalaachuu jenna. Shaayee tafalligaalaachuu jenna jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Ni barbaaddaa. Tafalligaalaachuu gaafa jennu. Ni barbaaddu. Ni barbaaddu jechuun tafalligaalaachuu jechuudha. Ni barbaaddaa jechuun tafalligaallee jechuudha. Tafalligaallee jennaa jechuudha. Okay. Itti humnaa buna ni jaallatta yoo jenne oomee bakka shaayee sana buna yoo galchine. Buna ni jaallatta? Bunnaa tafalligaallee. Bunnaa tafalligaallee jenna. Bunnaa tafalligaallee. Durbaan jenne yoo ta'e. Dhalaa taate tafalligaallee. Thank you. Tafalligaallee jenna. Ishee buna ni jaallatta yoo jenne maal jenname? Buna ni jaallatta? Tawiddaallee. Bunnaa tawiddaallee. Bunnaa tawiddaallee jenna. Bunnaa tawiddaallee jenna. Bunnaa tawiddaallee. Durbaan jenne yoo ta'e. Tawiddaallaashuu. Bunnaa tawiddaallaashuu. Durbaan jenne yoo ta'e bunnaa tawiddaalleesh. Nama guddaan jenne yoo ta'e bunnaa tawiddaallaachuu. Bunnaa tawiddaallaachuu jenna. Bunnaa tawiddaallaachuu. Ishee ni feetaa fi ni barbaaddaa wal fakkaataa. Ni feetaa jettanii gaafachuu barbaadan tafalligaallee jettu dhiiraan. Durbaan tafalligaalleesh jettu. Durbaan tafalligaalleesh jettu. Okay. Ni feetuun immoo tafalligaallachuudha. Fakkeenyaaf nama wayii tokko afeeruu barbaadanii bor maal hojjettaa jettanii gaafachuu barbaadan. Bor maal hojjetta?
Bor maal hojjetta jechuun nagee miti saraallee jettu. Nagee miti saraallee. Nagee miti saraallee. Dhiiraan jettu yoo ta'e nagee miti saraallee. Durbaan jettu yoo ta'e Nagee miti nagee miti saraallee saraallee. jettu. Nagee miti saraallee. Durbaanis nagee miti saraallee jettu jechuudha. Nama guddaan jettu yoo ta'e maal jettu nagee miti saraalaachuu jettu. Nagee miti saraalaachuu. Yes. Bor maal hojjettu jechuudha. Bor maal hojjettu. Okay. Namni tokko gaafa nafeerri nafeeru akkeetti itti falligaallee itti waddaallee jedhe singaate. Buna ni barbaaddaa? Jedheen singaate afeeraa jirtu waan ta'eef. Yoo eeyyana barbaada jedhe kottolee si nafeertu jechuudha. Hin kennituuf. Namni tokko yoonni si nafeere galatoomii ittiin deebistuuf. Ama saginaalloo jechuun galatoomii jechuudha. Galatoomii. Durba wayitii nama 3-4 dhiira nama 3-4 keessaa isa tokkoon sin galateeffadha jechuu barbaaddanii keessaa adda baasanii qubatti qabdanii ama saggina halloo jettu. Ama saggina halloo jechuun sin galateeffadhaadha. Ama saggina halloo fi ama saggina halloon tokko mini. Tokko mini jechuudha. Durbaan immoo dhiira 5 jiran keessaa durbi tokkitti jirti jennu. Sin galateeffadha jechuun durbaan jechuu barbaaddanii ama saggina halloo jettuun. Nama baay'eedhaan immoo isiniin galateeffadhaa jechuu barbaaddanii ama sagginaachuu halloo jettuun. Nama guddaa wayitiin immoo ani isiniin nan galateeffadha jechuu barbaaddanii ama sagginoota halloo jettuun. In jeneraal garuu waliigalatti ama sagginaaloo yoo jennee galatoomaa jechuudha. Ama sagginaaloo jennee cufuu dandeenya galatoomaa. Dhiiraanis durbaanis adda baasuun barbaachisu yoo dippilii beekuu barbaada keetti qabachuu dandeessu. Garuu waliigalatti galatoomaa yoo ta'an ama sagginaaloo jennu. Isa jennu isa jennu jechuudha. Nan barbaada jechuu barbaadne ifalli gaaloo jettu. Bunni barbaaddaa nan barbaada. Ifalli gaaloo jettuun. Ifalli gaaloo nan barbaada jechuudha. Eeshi. Buna ni jaallattaa? Bunaati waddaallee isin jedhe. Nan jaalladha jechuu barbaadda maal jettuun? Waddaaloo jettuun. Waddaaloo. Baay'een jaalladha jechuu barbaadda noo. Baay'ee jechuun badhaam jechuudha. Badhaami waddaaloo jettu. Badhaami waddaaloo. Okay. Namni tokko afeerii nu afeere buna ni barbaaddaa sin jedhee hin barbaadu jechuun ni barbaaddan. Hin barbaadu jechuun alfalligim jettu. Galatoomi jechuu barbaaddan ama sagginaaloo garuu dhugeera. Galatoomi garuu dhugeera. Ama sagginaaloo gin xaxichaaloo. Gin jechuun garuu jechuudha. Namni tokko ammaa buna dhugi malee sin jedhee lakki jechuun barbaadan dhiifama naan jedhi garuu hin barbaanne jechuun barbaadan amma yiqirtaa jettuun yiqir balan jettuun dhiifama naan jedhi jechuudha. Durbaa yoo ta'e yoo yiqir bahini jettu. Nama guddaa yoo ta'e yiqir baluun jettu. Dhiifama naan jedhi jechuudha eegnisaa. Dhiifama naan jedhi yiqir baluun. Yiqir baluun. Eeshi. Akkana jechuudha gunamee. Maal jedha asitti buna dhuguu ni jaallattaadha. Dhuguu jechuun maxaxaaf jenna. Dhugaatii jechuun maxaxa jechuudha. Dhuguu jechuun immoo maxaxaaf jechuudha. Buna dhuguu ni jaallattaa jechuun immoo bunnaa maxaxaatti waddaallee jettu dhiiraan. Durbaan jettu yoo ta'e bunnaa maxaxaatti waddaallee jettu. Nama baay'ee yookaan nama guddaan jettu yoo ta'e immoo bunnaa maxaxaatti waddaallachuu jettu. Bunnaa maxaxaatti waddaallachuu. Har'a tapha ilaaluu ni barbaada jechuu barbaaddanii zaaree caawwataa maati falligaaloo jettu. Zaaree caawwataa maati har'a tapha ilaaluu ni barbaaddaa amsoorii. Har'a tapha ilaaluu ni barbaaddaa jettee yoo nama gaafachuu barbaaddan afeeruuf jettanii zaaree caawwataa maatti falligaallee jettuun dhiiraan jettu ta'e. Zaaree caawwataa maatti falligaallee. Zaaree caawwataa maatti falligaallee har'amis tapha ilaaluu ni barbaaddaa. Durbaan jettu yoo ta'e zaaree jechuun har'a jechuudha. Caawwataa jechuun tapha jechuudha. Maayaat jechuun ilaaluu jechuudha. Maayaat ilaaluu. Tifalligaallesh jechuun hoo maal jechuudha jenne sila? Tifalligaallesh jechuun maal jechuudha? Na deebisaa. Abdiisa maal jechuudha tifalligaallesh jechuun? Ni barbaaddaa jechuudha. Ni barbaaddaa. Durbaan jenna miti tifalligaallesh. Abdiisa dhiiraa maal jenna tifalligaallesh durba yoo ta'e
dhiiraan maal jenna? Ni barbaada jechuu barbaanne. Tifalligaalle. Thank you. Tifalligaalle jenna jechuudha. Tifalligaalle ni barbaaddaa jechuudha. Eshi. Nama guddaa yoo ta'e durbaan itti falligaalle jenne ni barbaadda jechuudha. Dhiiraan itti falligaalle jenne durbaan itti falligaallees jenne. Utuu nama baay'ee ta'e maal jennamee roobel. Thank you. Tifalligaallachuu jenna. Tifalligaallachuu ni barbaaddu jechuudha. Tifalligaallachuu. Eshi. Akkasuma maal jechuu dandeessu nama tokko afeeruu barbaadanii waliin haa dhugnu jechuun ni barbaaddu. Waliin haa dhugnu. Waliin haa dhugnu jechuun abireen xaxxa jechuudha. Abireen jechuun waliin jechuudha. Inni xaxxaa jechuun immoo haa dhugnu jechuudha. Xaxxaa jechuun dhugu jechuudha. Waliin haa dhugnu jechuu barbaadanii abireen inni xaxxaa jettu. Abireen xaxxaa waliin haa dhugnu jechuudha. Abireen xaxxaa waliin haa dhugnu. Eshi. Inni bilaa jechuun maal jechuudha namoonni beektan? Inni bilaa. Haa nyaannu jechuudha. Abireen inni bilaa jechuun hoo? Waliin haa nyaannu. Waliin haa nyaannu jennaa jechuudha. Eshi. Walii wajjin jechuun abireen jechuudha. Ciree jechuun maal jechuudha? Qursi. Haa nyaannu jechuun hoo? Inni bilaa. Jechuun haa nyaannu jechuun inni bilaa jechuudha. Walii wajjin walii wajjin ciree haa nyaannu jechuun maal jechuudha ree? Abireen. Abireen inni bilaa. Qursi hin balaalle. Qursi inni bilaa haa nyaannudha. Abireen qursi inni bilaa. Eesh. Walii wajjin laaqana haa nyaannu. Laaqana jechuun maal jechuudha? Misaa inni miti? Misa. Eesh. Walii wajjin jechuun abireen jenne. Walii wajjin laaqana haa nyaannu jechuun maal jechuudha ree? Abireen misaa. Abireen misaa inni bilaa. Abireen misaa inni bilaa jenna. Daakaa jechuun maal jechuudha? Daakaa. Daakaa. Waanaa jenna fi waanaa. Daakuu jechuun immoo mawaanyat jechuudha. Mawaanyat. Ana waliin yookaan immoo ana wajjin daakaa daakuu ni barbaaddaa gaafa jennu ana wajjin jechuun ka ineegaa jenna. Ka ineegaa yookaan kaneegaa jenna gaafa walitti buunee dubbisu. Kaneegaa waanaa mawaanyat tifalligaallee jenna. Ana waliin daakaa daakuu ni barbaaddaa jechuudha. Durba yoo ta'e maal jennaa? Kaneegaa waanaa mawaanyat tifalligaallee jenna. Ni barbaaddaa jechuudha. Waanaa jechuun maal jechuudha? Daakaa. Bishaan daakuu. Daakaa. Mawaanyat jechuun hoo? Daakuu. Daakuu. Kan egaa waanaa mawaanyat jechuun kana waanaa mawaanyat jechuun garuu daakaa daakuu jechuudha. Kan egaa waanaa mawaanyatti tifalligaallee jenna. Waana. Kan egaa waanaa mawaanyatti tifalligaallee jenna jechuudha. Kan egaa waanaa mawaanyatti tifalligaallachuu yoo jenne immoo ana waliin daakaa daakuu barbaaddu jechuudha. Eenyuudhaan jennaa? Eenyuudhaan jenna? Namoota baay'ee yookaan nama guddaa asitti fayyadamuu dandeenya. Namoota baay'ee yookaan nama guddaadhaanis itti fayyadamuu dandeenya. Eeshi. Ana wajjin siniimaa deemuu ni barbaadda. Siniimaan bakka itti fiilmii ilaalanidha. Kan egaa siniimaa deemuu jechuudha jechuudha. Baheetti falligaallee jenna dhiiraan. Durba yoo ta'e maal jennaa? Tifalligaallee. Okay. Kan egaa siniimaa maheetti falligaallee jenna. Ana wajjin siniimaa deemuu barbaadda. Kan egaa siniimaa maheetti falligaallee jenna. Ana waliin siniimaa deemuu ni barbaadda jechuudha durbaan. Ana wajjin laaqana nyaadhuudha kun amma. Ana wajjin laaqana nyaadhachuun kan egaa misaa bilaa jechuudha durbaan jettoo ta'e. Kan egaa misaa bilaa. Bilaa jechuun nyaadhachuudha.
Kan egaa misaa bilaa gaafannu immoo ana waliin misaa nyaadhu jechuudha. Eshi. Durbaan dhiiraan bilaa yoo jenne nyaadhu jechuudha. Durbaan maal jennaa? Maal jennaa? Kan eegaa misaa bii. Kan eegaa misaa bihii jenna. Kan eegaa misaa bihii jenna. Ana wajjin misaa nyaadhu jechuudha. Kan eegaa misaa bihii. Eshi. Kan eegaa misaa biluu gaafa jennu maal jenna ree? Ana Kan wajjin eegaa misaa misaa biluu. nyaadha. Ana waliin misaa nyaadhaa jechuudha. Bilaa jechuun nyaadhu dhiiraaf. Durbaan bihii jenna. Nama guddaadha maal jennaa? Biluu. Biluu jenna jechuudha. Nyaadhaa jechuudha. Nyaadhaa jechuudha. Eshi. Daakaattiin si geessaadha kudha mana. Daakaattiin si geessaa. Wada daakaa iwas daalloo jettu dhiiraan jettu yoo ta'e. Wada daakaa iwas daalloo. Durbaan jettu yoo ta'e wada daakaa iwas dishaallo jettu. Wada waanaa iwas dishaallo. I'm sorry. Daakaattiin si geessa wada waanaa iwas dahalloo dhiiraan durbaan wada waanaa iwas dishaallo. Buna siif danfisuu gaafachuu barbaadnu. Dhiiraan jettu yoo ta'e bunna laaf ilaalli jettu. Bunna laaf ilaalli. Bunna laaf ilaalli. Maafilaat jechuun danfisuu. Maafilaat danfisuu. Bunna laaf ilaalli. Buna siif danfisuu. Dhiiraan durbaanoo. Bunna laaf ilaallis. Buna siif danfisuu durbaan. Bunna laaf ilaallachuu. Buna siif danfisuu. Bunna laaf ilaallachuu. Buna siif danfisuu nama guddaadha. Buna siif danfisuu jechuudha. Bunna laaf ilaallachuu. Buna siif danfisuu. Nama guddaaf mana meetu. Nama baay'eedhaafis nama guddaadhaafis wal fakkaataa fayyadamna. Bunna laaf ilaallachuu. Laaf ilaallachuu. Okay. Buna siif danfisuu jechuudha. Danfisuu jechuun maal jechuudha innee? Maafilaat. Buna siif danfisuu bunna laaf ilaalli dhiiraan. Buna siif danfisuu durbaan bunna laaf ilaallish nama guddaadhaan bunna laaf ilaallachuu jenna. Okay. Buna naaf danfisi jechuu barbaadan maal jettu? Durbaan jettu yoo ta'e bunna aafii hillinyi jettu. Bunna aafii hillinyi. Bunna aafii hillinyi jenna. Dhiiraan jettu yoo ta'e buna naaf danfisi jechuun ni barbaaddu ta'e nama guddaa yookaan nama baay'eedhaan jechuu barbaaddu yoo ta'e bunna aafii hillinyi jettu. Nama baay'ee yookaan nama guddaadhaan. Bunna aafii hillinyi. Bunna aafii hillinyi. Eshi. Buna naaf kenni jechuu barbaaddanii bunnaa sixanyi jettu. Bunnaa sixanyi. Durbaan jenne yoo ta'e maal jenna yaalaa? Bunnaa sixinyi jenna. Bunnaa sixinyi. Nama guddaadhaan bunna naaf kennaa jechuu barbaadda maal jettu? Bunnaa ficaasi. Bunnaa sixunyi. Bunnaa sixunyi jettu. Bunnaa sixunyi. Eshi. Isaan buna hin dhugan. Isaan jechuun innasu jechuudha. Qabadhaa. Innasu. Isaan. Isa jechuun issuu. Ishee jechuun issuaa. Isaan jechuun innasu jenna. Isaan buna hin dhugan jechuu barbaadan immoo innasu buna ayitattum jenna. Innasu buna ayitattum. Isaan buna hin dhugan. Innasu buna ayitattum. Inni buna dhugu jechuun Itti fufna waa kana gaafattu. Qabadhaa gaaffii si wanta sittoo qabadhaa barreeffadhaa yookaan qabadhaa sammuutti. Bunni maaliif hin danfuu jechuu barbaadan? Bunnaa laminaa ifalaam jettu. Bunnaa laminaa ifalaam. Eshi. Buna siif kennuu jechuu barbaadan. Bunnaa listii
dhiiraan jettu ta'e bunnaalistee, durbaan jettu ta'e bunnaallisteesh, nama guddaadhaan jennu jettu yoo ta'e bunnaallistaachuu, bunnaallistaachuu, bunnaallistaachuu buna isiniif kennu jechuudha. Har'aati na afeeruu qabda. Zaaree aanteeniin magaabbaza አለብህ jettu dhiiraan jettu ta'e. Zaaree aanteeniin magaabbaza አለብህ. Durbaan jettu ta'e zaaree anchiiniin magaabbaza አለብሽ. Har'aati na afeeruu qabda. Magaabbaz jechuun afeeruu jechuudha. Anchi jechuun ati jechuudha durbaan. Zaaree jechuun har'a jechuudha. Ineen jechuun ana jechuudha. Ati har'a na afeeruu qabda gaafa jennu zaaree anchi ineen magaabbaza አለብሽ jettu. Zaaree anchi ineen magaabbaza አለብሽ jettu. Har'aati na afeeruu qabdaa jechuudha. Gibshaa jechuun maal jechuudha inni? Gibshaa. Gibshaa maal jechuudha? Magaabbas. Gibshaa jechuun Oromiffatti. Gibshaa. Affeeruu. Afeerrii. Affeeruu. Afeeruu yennee immoo magaabbas jenna. Okay. Na duukaa jirtu ifaadhaa? Kana booda namaa na afeeree si afeeraa budanii barbaaddaa budanii hin barbaadu ani hin barbaadu na afeerii wal afeerruu waliin nyaannu ittanii rakkachuu qabdan jechuudha. Tooppikii kanaan finnee dabarra. Misaana wajjin nyaadhu, cireena wajjin nyaadhu, irbaatana wajjin nyaadhu jechuun rakkattanii jechuudha kana booda. Viidiyoo isaas postee jira waan ta'eef giruuppii keessaa viidiyoo dhimma kanaatti piresentiin qophaa'ee jiru irraafti ilaaltaniinaan sirriitti hubattu jechuudha. Maamisha bira jira. Okay. Har'a hin qaqqabu. Namni tokko amma har'a si afeeruu zaaree ligaabzii isiniin jedhe. Har'a hin qaqqabu jechuudha jechuudha. Zaaree አይመቸኝም. ዛሬ አይመቸኝም. ነናሪፈዳ ዲፈማ yoo jedhe yoo. Chokkolaallo. Ichokkilaallo. ይቅርታ ይቅርታ jettu. Nanariifadhaa dhiifamaa jechuudha. Nanariifadha dhiifama. Muute dhalat. Okay, dhiifama. Afeeruu jechuuni dhiiraan jettu yoo ta'e ligaabzii jettu. Dhiiraan jettu yoo ta'e ligaabzii jettu. Ligaabzii isti jedhame ishee kana jedhaa. Ligaabzii. Eshi. Ligaabzii. Ligaabzii. Dhiiraan jettu yoo ta'e ligaabzish. Ligaabzish. Nama guddaadhaan jettu yoo ta'e ligaabzaachuu. Ligaabzaachuu. Ligaabbisaachuu. Ligaabzaachuu. Ligaabzaachuu jenna ishee. Ligaabzaachuu. Afeeruu jechuudha. Itti funaa. Eessatti afeeruu jechuudha jechuudha. Yeet ligaabzish jettu durbaan jettu yoo ta'e. Yeet ligaabzish. Nama guddaan jettu yoo ta'e eessatti si afeeruu jechuu barbaaddanii dhiiraan jettu yoo ta'e yeet ligaabzii jettu. Yeet ligaabzii. Nama guddaadhaan jettu yoo ta'e yeet ligaabzaachuu jettuun. Yeet ligaabzaachuu. Eshi. Maaliif na hin afeertu? Dhiiraan jechuu barbaadda maal jettu? Lamin Maaliif na hin afeertu? Dhiiraan jechuu barbaadda maal jettu? Laminaatti gaabsaniif jettu. Laminaatti gaabsaniif. Durbaanoo laminaatti gaabsaniif jettu. Laminaatti gaabsaniif maaf na hin afeertu jechuudha. Eshi. Ni afeeramte jechuu barbaaddanii dhiiraan jettu yoo ta'e tagaabbalchi jettu. Ni afeeramte durbaan jettu yoo ta'e tagaabbalchi jettuun.
Na afeere jechuu barbaadan dhiiraan gaabbasanii jettuun. Nan afeere jechuu barbaadan immoo gaabbaskuwaat jettuun. Gaabbaskuwaat. Nan afeere jechuu barbaadan gaabbasku jettu. Gaabbasku. Gaabbesku. Nan afeere jechuudha. Nan afeere gaabbasku jennaa jechuudha. Afeerri jechuun maal jechuu jennee? Gaabbasku. Afeerri. Gaabbiles. Afeerri. Afeerri. Gibja. Gibja. Magaabbas. Magaabbas jechuun na afeerri jechuun jechuudha. Gaabbisi. Gaabbisanii jennaa jechuudha. Waliigalatti koorsiin nuti har'a barannu kana fakkaataa. Kana taasisnee gaaffiif deebii waliif goona daqiiqoota nu hafan daqiiqaa 20 waan akkasitti nu hafaa piraaktis goonaa wanti tokko tokko wal gaggaafannaa tooppikii kanaan kan wal qabatee gaaffii deebii yoo kennitan afeerrii fudhachuu afeerrii diduudhaan kan wal qabate warri na gaafachaa turtan sila gaaffiif deebii qabdan yookaan wanta gaafattan yoo jiraate na gaafachuu dandeessu jechuudha. Gaaffiidhaaf manni banaadhaa gaaffii keessa fudhannee daqiiqaa kanarraa hafe piraaktis goona. Walitti dubbachaa maal jechaa wal shashaakalchiisna waan ta'eef gaaffii yoo qabaattan na gaafachuu dandeessu. Amma daqiiqaa 4 gaaffiidhaaf banaadha.